Wiirtuu indastiriiwwan garaagaraa kan ta'an magaalotni naannoo Finfinnee lammiilee hedduuf carraa hojii uumuun dabalata wiirtuu kalaqootni garaagaraa keessaa burqan ta'aa dhufaniiru. Jilli hoogganaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa naannoo Oromiyaa obbo Ahmad Idrisiin durfamu raawwii piroojeektii fi carraa hojii magaalaa Galaanitti uumame daawwateera. Daawwannaa tibba kanaatiinis magaalotni Oromiyaa wiirtuu kalaqaa fi teekinooloojii akka ta'aniif karoorri mootummaadhaan qabame sadarkaa maaliirra jira kan jedhu akka ilaalame obbo Ahmad himan. Magaalota keenya giddugala kalaqaa fi teekinooloojiin keessatti babal'ate taasisuudhaaf karoora baafannee hojjechaa jirra. Kanaaf immoo kalaqni akka keessatti babal'atu, teekinooloojiin akka keessatti babal'atu infraastiraakchariin baay'ee murteessaadha. Ogummaa irratti nama akka gaariitti qaruun baay'ee murteessaadha. Isa kanaaf immoo karoora baafannee hojii keessa gallee jirra. Karoorri baafannee hojii keessa galle kun lafarratti maal fakkaataa kan jedhu kana ilaalaa jirra jechuudha. Daawwannaa magaalaa Galaanitti taasifameenis intarpiraayizootni hojii kalaqaatiin carraa hojii uummatan sochii gammachiisaa irratti akka argaman ilaalameera. Raawwiin piroojeektoota akka hospitaalaa, daandii asfaaltii, ijaarsi manneen barnoota bu'uura boruu, baala taa'oo fi magariisummaan magaalaas daawwatameera. Hojiin qabatamaan magaalaa Galaanitti mul'ate magaalota kaaniif fakkeenyadha jedhan obbo Ahmad. Magaalaa Galaan keessatti warraaqsi misoomaa bal'aan deemaa akka jiru agartanii jirtanii. Ijoollee intarpiraayiziidhaan gurmaa'anii hojii kalaqa adda addaa irratti hojjetan baay'ee agarree jirra, baay'ee dinqisiifanneerra. Hojiiwwan immoo infraastiraakcharii bu'uura misoomaatiin wal qabatee hojjetamaa jiru akkuma agartan kana warraaqsi qabatee jira. Hojiiwwan tajaajila hawaasummaadhaa kan akka fayyaadhaa kanarratti mana barnoota bu'uura boruus lammii keenya boruu biyya jaalatu. Kabaja biyya isaa qabu, hojii jaalatu, cimaa ta'e, dorgomaa ta'e uumuudhaaf jalarraa kaanee qaruun waan nurra jiraatuuf isaafis mana barnoota bu'uura boruu inisheetiivii pirezidaantii keenyaatiin mana barnoota bu'uura boruu 3,000 naannoo keessatti hojjetamaa jira. Kana keessa irra baay'ee magaalaa keessatti hojjetamaa jira. Magaalaa kana keessattis 4 sadarkaa gaariirra jiraachuusaa waradii ilaalamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Galaan Aadde Wayinisheet Gizaaw bulchiinsi magaalichaa bara kana bajeta birrii miliyoona 600 ol ramaduun piroojeektoota misoomaa garaagaraa saffisaan raawwachaa akka jiru dubbatan. Piroojeektii Buleeyyii, piroojeektii Haaraa waliigala gara piroojeektii 54 kan qabu. Piroojeektoonni kun ganna keessa boqonnaa qophii keessatti waa'ee diizaayinii ispeesifikeeshinii caalbaasii xumurree piroojeektiin hundi hojii qabatamaa keessa galeera akkuma argitan. Piroojeektiin Buleeyyii qabnu keessa 3 xumurree 3 qofatu hojjetamaa jira amma aspaaltii dabalatee jechuudha. Warri haaraa immoo hundinuu hojii qabatamaa keessa galaniiru. Kanaaf piroojeektii kana yoo ilaalu qarshii miliyoona 613 oliin piroojeektiin 54 hojjetamaa jira jechuudha. Piroojeektootni bajeta mootummaan hojjetaman gariin isaanii intarpiraayizootaaf kan kennaman waan ta'eef carraa hojii magaalattii kan babal'ise ta'uu Aadde Wayinisheet himaniiru. Piroojeektoota magaala keenyaa baay'ee isaanii imaaxaa magaala keenyatti hojjechaatiin jira. Kana jechuun maalinni imaaxaaleen keenya gurmaa'anii leenji'anii sartifaayi ta'an malee hojii piroojeektiin fudhatan. Amma kan piroojeektiin kontiraaktaraan hojjetamu piroojeektii baay'ee muraasa jechuudha. Kan aspaaltii kanaaf kuuwwan garuu imaaxaa keenyanii kan hojjetamaa jiru. Waliigala carraan piroojeektii irratti qofa uumame nama 2,000 ol. Daawwannaan kilaastara magaalaa tibbana taasifame hojii ji'oota 6 dhufaniif bu'uura guddaa akka ta'us himameera. Daawwannaa tibbana gaggeessineen magaalonni keenya misooma gurguddaa keessa jiraachuusaa, lammaffaa magaalonni keenya tajaajila hawaasni barbaadu kennuudhaaf daandii gaariirra jiraachuusaa, sadaffaa irratti fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf daandii gaariirra jiraachuusaa mirkaneeffanneerra. Isa kana daran cimsina. Isa kana eega daran cimsine booda waan muuxannoo ta'uu danda'u hin qindeessina akka babal'atu hin taasifnaa jechuudha. Tokko lammaffaa namni hojjetu qaawwan hin jiru, qaawwa jiru sana addaan baafna. Qaawwa adda baafne san irratti karoora keenya rivaayiz goone qaawni sun akka guutamu hojii bal'aa ji'oottan 6 hafanitti kan hojjennu ta'a jechuudha.